fuudhe kun yoo garuu dhifama nagatti durbummaa yoo irraa fudhachuu hin danda'ini. Durbummaa ishee kana irraa fudhachuu yoo hin danda'ini nama aantota isaa kan abbootiin jara sanniin lamaa hin gara'a. Abbootiin isaanii lameen obboleeyyanii. Akkasuma. Miciyoo tana kannaniif. Abbootiin garaa lamaan obboleewwanii miti shee. Dhiiraatu obboleeyyanii. La dhiirrillee obboleewwan waliin dhalatte osoo hin taane abbootiin jaraa lamaan gara abbootiin dhiira kanneen lamaanii garaadha. Abbootiin dhiira lameenii obboleeyyanii. Gara eeywa. Haya miciyoo dubartii takka immoo gurbaan fuudhee dubrummaa irraa fuudhuu dadhabe. Durbummaa fuudhuu dadhabe. Ayyee. Durbummaa irraa fuudhuu dadhabnaani obboleessa isaa kan mana akka adeera isaa kanaayin kan irra jabaadha. Isa itti erganii inni durbummaa irraa fudhate. Garuu inni halaali isaa wayii hin taane akka tun jechuu baadeet inni eega durbummaa isii irraa fudhate duuba biraa kutaa waan taateef hundee'ee waliin jiraatee ilmoo waliin qaban jechuudha. Fayyaadee gaafii bareeddu wanni kun hedduu gartee ni jira baadiyyaa keessa. Dubbiin gartee dubrummaa dubartii wayita gartee dubrummaa irraa fuudhuu dadhabee dhiira biraatti fidan. Dhiira biraatti fidanii dhiirti biraa gartee dubrummaa irraa fudhattee inni wajji rafa. Wahaadhaa jaahiliyyaa gartee dur arabni godhuu ture. Jaahiliyyaa dubartiin takka gartee dhiira 10 hojii halkan tokko raftee bishaan kakamii akka ilmootti hafe hin beeytu gizee gartee ilmoon itti haftee eega deeyse booda dhuftee kurnanuu yaamtee kaabaluuti itti kakeessaa dasisi jee gartee itti ciirkifti jechuudha. Kun amma intala takka gurbaan tokko dubrummaa irraa fudhachuu yoo dadhabe akka ta'etti yookaan dawaa gartee godhaniifi wallaananiituma gartee dubrummaa abbummaan nikaa godhate haalaal kun irraa fudhachuu qaba malee wannummaan gartee kabiraa fidanii kun wayii gartee katteessi korbeessa gartee re'ee biraata wababsuuttaan intaan wanni kanaan daleetu kuni haraam callaa namni biraa dhufee zinaatti godhee dubrummaa irraa fudhachuun وهذا ليس من الشريعة وهذا ممنوع كن يدو غرتين دلغم ونكنا ندلغم جاهلية حتى الآن أما اللي غرتي والروانا كسي والوجه تنافو ونغن دابجو قبدي ونكنا جرتو وهذا ممنوع غرتي أورغا شريعة إسلامات اللي أورغا غرب برات غرتي عادت اللي نجر ونكنا نمني برات وفيو إني تدبي وانا كنا قرون انتو أيه Ayah, ya sekolah kira ni dalam mata apa? Ayah.